سوي شاهي وبعدين سوي كيك وبعدين ارجع سوي هذا. بعدين اول هذا خلاص بعدين ما في مشكله. اوكي طب هذا كله نزل، ها كله ما يخلي كله نزل على الارض. خلاص بعدين سوي شاي سوي بقى. لا الحين سوي شاي ما في. أمتكية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرمني ما سجالة تيم أسوا فئة إجتود أكا فيديو سين ورام وقاربي أكا فيديو سين ورام إجولي سانستئي نما قدا سانستئي تاسم أكا فيديو سين ورام وقاربي جتودا أمني كوني أمني كون كيسو إساني وان قباتين ودين وصوبيتني إسان براتي نوندد أمنو بربي إسان براتي نوندد أمنو أبدا إفادان دلن تاكا إلكتريكي دلن نمدد أبومتي وقاربي فيديو كوني akka waa hawaasa keessa jiru dalagabe dhugaa rabbi waan kana caaluftu mana namaa keessa jira mana keessa jira waa meeqa obsitee jiraatti ijoolleen teenya mana arabaadha waa meeqa wallaahi mana namaa kana keessatti gadaddoo meeqa rakkinna meeqa ilaalchi isaa itti siif keessumeessa ilaalchi isaa siif qaban akka namaatu osoo hin taane obsinee dhoksinee jiraataa jira dhugaa rabbi anaguma fedhee hoote jechuudha arabni maal isin jaalatti miti osoo waan fedhe ta'e akka viidiyoo isin waraabne sababni isaa amma osoo nyaattuuf asii waraabanii dhugaa rabbi osoo nyaattuuf asii waraabanii osoo ati takka kolfitu fa'a takka waa jettu fa'a achi garagalee guruuppii qabanii barbeessan guruuppii sanirra erganii sirraa haasan jechuudha dhugaa rabbi arabni akka amma fuulatti isitti seeqattu kanaa miti ilaalchi isaan nuuf qaban baay'ee gadaanaadha keessaa ho'iin uummata Itoophiyaatiin jechuudha ilaalchi isaan nuuf qaban baay'ee gadi bu'aadha akka namaati osoo nu hin taane akka waan baraatiin nu ilaalan almuhim nu dalagachuuf baane namni biyyaa bahee rakkataadha osoo rakkachuu baatee biyyaayyuu hin baanu rakkina biyyaa nu baase rakkina irraallee wani nu biyyaa baase wallaalummaan nu biyyaa baase akka waan biyya tana keessa jaanan raabsamuu wayiititti akka waan biyya tana keessatti jaanan harka keenya galu wayii biyya namaa keessatti faffacaanee jira kun qooda keenya rabbi nu haa laafisu rabbi warra yaada muraata guuttateetiin biyya deebu nu haa taasisu wani nu mana namaa kana keessa obsine ilaalchi isaanii irraa dhugaa rabbi nama meeqa nyaata dhabee jiraataa jira mucaa takka rabbi rahmatu si yaa godhu sababa nyaata kana dhabichi sababa namitti yookiin madaam isi nyaata itti ganuu heddeedhaan gara gandaa karaa deemti baranuma keessa jechuudha dhageettan jedhee yaada maqaa si hayaati rabbi rahmatu si yaa godhu kanaaf ijoollee keenya araba itti fi gadi dhiisina arabni osoo maaliyyuu taate haati nama haadhuma namaati osoo maal si jaalatti mi waa fedhe ta'e jechuudha dhugaa rabbi osoo maal fedhe ta'e haati nama haadhuma namaatti abada haadha tanteen taatu akkasuma ammoo jechuudha ilaalcha ilma mana tokko maal jedha madaamiti akkuma ijoollee ofiitiin ilaalti wallahi kijiba rabbiin jibbe kun kijiba osoo maaliyyuu ta'e ijoollee akka ijoollee ofiitis ilaaltu osoo maaliyyuu ta'e sababni isaa jechuudha osoo akka ijoollee isaatiis ilaalte jechuudha akkuma ijoollee kan keessanii mana sikeetti ture guru ilaalchi isaanii akkasii miti awwaa hundarrallee jechuudha eeyyanu dalagachuu dhufne erga dalagachuu dhufne kaayyoo qabna kaayyoo seenne keenyas akka galmaan geennutti obsinee dhoksinee bira darbuu qabaanna rakkinnaa fi gadaddoo keessa madaamin akkaati jennee abdii kutachuu osoo hin taane garuu ammoo jechuudha dhugaa rabbii fuuyyuu dalagaan namarra baa'achuu irra afaa isaaniitti si guba jechuudha osoo ati dalagaa jirtu daddafi akka waan barbee keessaa bahaa jirtu kanatti daddafi yalla sinyatti si duuba dhaabbattee jechuudha ani isa ilaalchi itti xiyyeeffannoo isaatti kenna maallaqumsan qofa malee namni kun dadhabbii qaba namni kun ilma namaati namni kun raaxa isa barbaachisaa itti dhagabuun akkanaa jira suuraa qofaan isaan beekan daddaf si duuba dhaabbate jechuudha awwana na jibbisiisu arabarraa jechuudha arabarraa waa lama na jibbisiisa dhugaa rabbi maalidhaafi takka osoma an dalagaa jiru dafinaan jechuudha na aarsa dhugaa qaxxidheen dhaabbata dheenni gija jechuudha takka ammoo osoma an dalagaa biraatiin ajajuudha wanni an arabarraa jibbu isa kana alhamdulillahi rabbi waa akkasillee nan qunnamsiisne yeroodhaaf keessa ture rakkinni hedduu argeen ture mana arabaa kana keessatti alhamdulillahi eega rabbitii keessa na baasee jira galanni rabbii dachaa ta'u galata rabbii dagachuudha miti dhugaa rabbii rakkina san yeroo keessa jirutti ani jiraa kiyyaa miti du'aan kiyyaayyuu waan biyya galuu natti fakkaanne alhamdulillahi rabbiin keessa na baaseera galanni rabbiif dachaa ta'u keessaaf ijoolleen keenya mana biyya namaarraa dhufan waa takka hin beekanii isa akkuma miidiyaa irratti ijoolleen mana arabaa keessatti barbee nuti ijoolleen mana miidiyaa keessa ijoollee araba maraattee jedhanii maqaa nu nyaatan kana jechuudha nu bakka itti rahaa goonu barbaanna bakka rahaa itti goonu barbaanna
bakka maaliidhaaf mana arabaa keessa akkasii gubatu si'i kabiyyoo bilbilti gubatu si'i duniyaa tante akkana gubattee fiddi hin jiru siin jedhanii dhugaa rabbi mana ijaartee jedhe abbaa manaatu seelaa fudhatiniiti biraatti fuudha akkasuma ammoo obboleessa keetu itti fuudha akkasuma ammoo garii ammoo haadhumaaf abbaa kana maallaqa intala ofii dhorgataa subhaanallah garii ammoo laalka haala sharafaaf jedhe jechuudha sharafa yookiin karaa kana maallaqa erguuf jedhe jalaa nyaata garii isaa hoqqubiidha jedhe jalaa nyaata wayyaa rabbi kiyya garii narra erga dhana sii kaayedhe irraa nyaata garii ammoo walitti waa biteeti waan irraa biteessa inni fudhatee miliqaanii waa meeqa jira mana namaa kana keessa akkasittuu yoo gaafa rakkinni takka dubartiin takka ol baatee miidiyaarra waa balleessite dubartii biyya araba afaanitti akka waan zikriin biraa hin jirne jechamni biraa hin jirre wayii afaanii nu qabatan jechuudha. Eeyyan anillee dubartii arabaati garuu intala kaayyoo qabdu ta'uu qabaadha. Eeyyi ati dubartii mana arabaati garuu intala akka uummanni quba nu qabee quma jechuudha. Isa akka isaanii quba kana nu qabanii dubartoota arabaa nuun jedhan akka qubni arafa isaanii deebi'aa jiru qubuuf hin qaban. Nuti immoo maal goona jechuudha ijoollee mana arabaadha. Ilaalchi uummanni nuuf qabu kana jechuudha. Ilaalchi uummanni nuuf qabu kana waan bareedu jijjiirree argamuu qaban. Oduma isaan miidiyaarraa ijoollee arabaa jedhanii maqaa nu baasan. Osuma isaan biyyarra ta'anii ijoollee arabaa dulloota arabaa jedhanii maqaa nu baasan isaan caallee argamuu qaban. Maaliidha isaan caallee argamuu qaban? Barbi hadhuma siisi arrabsanii boru dhufanii mallaqa si gaafatanii waan nama jaaburraa jechuudha. Har'a ka arrabsassi ijoollee arabaa jedhanii si arrabsa. Atillee akkas taatee miti illee akkas taatee oduu sirraa oofan. Garuu boru as deebanii jechuudha. Sima mallaqa gaafatan jechuudha. Giisime isaan maallaqa si gaafata ittiin kennin. Biyyaa nyaata isaan dalagatanii nyaatan isaan dhagaa cabsanii nyaatanii harka namaa eeggatan. Dhugaa rabbi namni nama nuti warri gurguddaan kun jaarsotiin kunniini waa hedduu keessa dabarsinii qaas geenne jechuudha. Tapha isinitti fakkaatan. Wanna naasa'u kun haadha dhugaa ta'e isin mul'achuu dhabuu danda'a. Garuu boru yoo irra geettanii dhugaa rabbi tallisu adaanaaf jettee adaawwanni kun inuma jira. Ani yeroo inni duraa haasa'u jechuu irraa amanu dhugaa rabbi. Irraa amanu laa akka akkasii sun hin jiru jedhaa. Garuu gaafa dhufee sirra ga'e ammoo sirriitti bareechitee beekta jechuudha. Kanaaf duniyaa keetitti hin taphatin. Abbaa fedhe yoo ta'e jaalalaadha keetiin qabda ejjen. Jaalala abbaa kan keetiin qabda ejjen. Jaalalli waan biraa maallaqa walii erguu waan biraa. Dhugaa rabbi akka namaatitti yoo isaan rakkatan gargaaru yoo isaan dhukkubsatan dhukkuba isaanii yaaluudha malee haadha kiyya abbaa kiyyaattee maallaqa asii gadi ergine. Maaliidhaaf maallaqni tun deemte waliin na uwwistite. Osuma isiin maallaqni walii siin buusiin kana gubattee fiddu kana jechuudha. Akka mana namaa keessatti uffatamtee ilaalcha sariitiis ilaalaniitiin dalagaa osoo kan dukaan irratti erganii nyaatallee itti qopheessin jedhe waa meeqa asii godhan kana jechuudha. Nyaata dhorgatanii riba dhorgan kana nama takkatti ergin. Akkaawuntii qabaannaniin akkaawuntii keetti galfadhu. Akkaawuntii hin qabdu mana nagaa jiraatti taanaan ubbira qabadhu. Maali ubbira qabatta? Shaarafni illee osii deema jechuudha. Adeemsa keessa waa waggaa lama waa waggaa sadii walirra waa qabatte jechuudha. Amma namni tokko maallaqni yookaan faayidaa hin qabu jedhe. Eeyyan maallaqni yookaan faayidaa hin qabu yoo ittiin dalagame. Garuu ka fuudhee sun seerraa yoo hin dalanne taate ka ofii ittiin dalagatu yoo ta'e haa ta'u maallaqni si bira. Maaliidhaaf? Jireenyi Itoophiyaan beektan wanni hunduu wal deema. Akkuma sharafni wal deemuun jireenyi Itoophiyaan wal deema jechuudha. Kanaafi ati gaafa asii gabbuute waan bareedduu takkaadhaan socho'uu qabaatta. Osuma isaanii quba sitti laatanii isaanii ol taate argamuu qabaattan dhaamsa kiyya sirra dheeresseen jira dhiifamanaaf godhin. Turtii gaarii hunda keessanuyyuu inshaallah. Gaafa tokko nullee ergachuu jirra ergamuu qofa osoo hin taane gaafa tokko fedhii rabbiitiin ergachuudha jira nullee ni ergannallee kana shakkii irraan qabina. Gaafa tokko ilmaan nuti yoo ergachuullee baanne jechuudha. Nu akka namaati yoo ergachuullee baanne ilmaan keenya ergachuu jirti. Eenyu ergatti? Rabbuma harkaa qaba. Tarii ta'eef osoo uummata arabaa kana ta'e bareeda ture. Garuu rizqiin hundumaaf qoonni rabbii harka jirti waan ta'eef isaanillee rabbiin hiyyoomsisini inshaallah ni ergannanillee onuma takka shakkina ergamuu qofaa miti gaafa tokko raha baafannee gaafa tokko akka namaatti uffannee gaafa tokko fuula bareedaa qabannee gaafa tokko akka isaanii dhaabbannee ajajuu jirra jechuudha. Garuu ammoo ajajuun tu walii lama oduulee isin dheeresse sababni isaa duniyaa tana nama gadhiise rahmata nama keessaa fuudha nama rifachiisa jedhamsan jechuudha. Nama dhukkubsatu waan jedhu nama harkaa dhabame odoo san hin taane haqarratti nama ergatu rabbiin waa taasisu inshaallah.
akka ofii miidhamne kana nama miidhuu osoo hin taane nama haqaran nama ergatu rabbiin haa taasisuniin jedha. Inshallah jabaadha yeroo gaarii turtii gaarii. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Nagatti.